turtii gabaan ayyaanaa maal fakkaataa akkasumas maal hojjechaa turre akkamitti gahee keenya ba'aa turre akkasumas immoo fuulduraafis akkamitti fufuu danda'a. Hawaasni naannoo kanarraatis maal ammam fayyadamee itti gammadee jira. Waggaadhaan immoo faazigaa qofaaf immoo yeroo marasaa ayyaanota kaanii fi akkasumas idileedhaan gabaan akkuma tajaajila idileedhaan ho'inaan gabaa mooraa kana keessatti itti fufamoo kanumaan dhaabbata kan jedhu wal qabatee egaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa ka'umsa qaba, adeemsa qaba, ga'umsa qaba, akkasumas immoo mul'ata kaayyoo fi galma mataasaa danda'e qaba. Kun immoo jechaan gabaa biyyattii yookaan magaalaatti wal qabatee adeemsicha Sunday marketing irraa qabannee haala addaatiin torban tokko torban lama guunne keessatti gabaa ayyaanaa bifa ho'aadhaan dabarsinee jirra. Waldaan of danda'ee gabaa mataasaa keessatti waan hawaasni barbaadu waan barbaachisaa ta'e waan dubbannee beeksisaa dhufnee hunda isaatiyyuu olaa gaheedhaan irraa jala guunnee eeguun keenyas hin beekama. Akkasumas immoo miidiyaaleen adda addaa dhufanii hojjetanii jiru jechaadha. Kanaan wal qabatee sangaa, hoolaan, re'een, lukkuun, hanqaaquu fi dhadhaa, haybii, bullaa akkasumas immoo wantoota adda addaa wal qabatee bifa gaariidhaan gaggeessinee jirra. Ani ittaanutti mooraa kana keessatti caffee dhaqanii maal dhaban amma jedhamutti wanni dhabne hin jiru qofaadha akka jedhamutti hojii itti galaa jirra. Galleetis jirra keessuma jirra duraanuu ammas ittuma fufna jechaadha. Maamilli waldaa kanaa kan ta'an miseensotuma keessaa warri tanaan duras baadiyyaa irraa turan hundi isaaniitiyyuu haala gaariidhaan gahee leencaa ba'aa turanii sababni isaa dhiyeessirratti otoo isaan miseensonni nuyi qabnu caasarra gahee mataa isaanii oduu ba'uu baatanii oduu isaan nuuf dhiyeessuu baatanii oduu miseensi qabaachuu baannee gatiin keenya madaalaa hin ta'u adda durummaadhaan haala durummaadhaan itti deemnee jirra jechaadha. Kanaan wal qabatee ayyaana wal qabatee gabaa ayyaanatti wal qabatee nagadachuu qofa hin ta'in rakkoo namootaa hubachuu miseensotuma waldaa ta'anii hojjettoonni mootummaadha. Antaan ammam rakkoo keessa jiru kan jedhu isaan adda baasuudhaan lukkuu, hanqaaquu fi akkasumas immoo xaafii mana keessa daakuu nyaatan arjoomnee jirra. Nyaata qoodanneetoo ayyaana waggaa akka itti fakkaatu qofa hin ta'in ayyaaneffatanii akka dabarfataniif gahee mataa keenyaa baanee jirra jechaadha. Social responsibility kan jedhamu sun isa kana irratti jechaadha. Daldaluu qofa hojjechuu qofa hin ta'in hojii keenya keessatti madaaluun dirqama murteessaadha. Akkasumas immoo carraa waldaan keenya argate adda jechaadha. Sababni isaa tokkoffaa rakkoo keenya miseensota bakka bu'oota uummataa mana marii Itoophiyaatti irraayis warreen daawwannaa dhufan koreen dhaabbilee paarlaamaadha dhufanii innaan nu daawwatanis rakkoo keenya rakkoo mana jireenyaa rakkoo iddoo hojii rakkoo jiddu gala gabaadha. Akkasumas immoo haala fedhii keenyaatii fi kaayyoo keenyaa fi karoora keenyaatiin deemuu irratti fudhatanii akka nu deeman goonee jirra. Qaamni nu gargaaruu qabu kamisaatiyyuu yaadan maallaqaan hubannoodhaan bulchiisan dhangoo irra taa'ee irrattis hundaa'ee akka nu gargaaruuf waamicha keenya dhiyeessina. Akkasumas immoo aga danda'ama ta'een naannoo kanarrattis bifa kamiitiin hojjannaa maal hojjannaa kan jedhu irratti waldaalee kaaniifis fakkeenyummaa akkamitti ta'uu qabna kan jedhu caffeen bifa bareedaadhaan itti jirra. Miseensi martisaa gahee mataasaa ba'aa jira yoo jenne gahee miseensi mataasaatiin oomisha naannoo isaa jiruutiin gahee mataasaa sirnaan ba'aan jiru. Gahee mataasaa ba'uu qaba. Dhiyeessirratti fakkeenyaaf kuduraaf muduraa irratti wal qabatee ba'uu qaba. Kanaan wal qabatee ooditii keenya immoo guyyaa gaafa 30 ji'a 9ffaa kana guyyaa gaafa 30 yaa'ii waliigalaa miseensotaa yaamna. Isarratti qophii guddaa irra jirra yeroo ammaa kanatti gabaasa ooditii waggaa lamaan darbee ooditiin komishinii hojii gamtaadhaa godhanii ba'an wal qabatee gabaasuun dirqama ta'a. Miseensota beeksisuu qabna. Miseensi beeketti manni beeketti mana keenya qulqulleeffannee iftoominaan waliin dubbanneet hojii itti galuu qabna. Waan sheerii miseensota tokkoof akkamitti qoodama kaapitaala qabeenya waldaatti taamakamu immoo dheedhiidhaan miseensotaaf haa qoodamu an jedhamu irratti waliin mari'achuu dirqamaa fi murtoo yaa'ii mana marii barbaachisaa isa yaa'ii mana marii san yaamna. Miseensonni mana marii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa 366 sun akka qophooftanii fi kooreewwan caasarra jirtan hundi keessan akka of qopheessitan asuma asitti waamicha dhiyeessina jechaadha. Qaamni ilaallatu kamiyyuu muuxannoo nurraa fudhachuudhaaf balballi keenya banaadha. Miseensummaadhaafis bakka hanqatetti miseensa keenya guuttachuudhaaf qophii fi sochii guddaarra jirra. Eenyumaafuu balballi keenya banaadha. Kana fakkaataa galatoomaa irraa bulaalii bana.